Naannoo keenya keessa jiraattan baga waggaa haaraatiin isin ga'e jecha barri haaraa kun bara kan gammachuu, kan nagaa fi kan badhaadhinaa akka isinii ta'u hawwii koo ibsaan. Biiroon Fayyaa Oromiyaa fedhii tajaajila fayyaa hawaasa keenyaa guutuudhaaf baroota darban karoora baasuudhaan hojii hojjetaa tureeraani. Karoora kanaanis bu'aalee gurguddaan argamanii jiru. Akka agarsiistuuttis keessumaa tokkoffaa irratti ijaarsa piroojeektoota bara 2016 keessatti piroojeektoota 421 hojjechuudhaan hawaasi keenya tajaajila fayyaa dhiyeenyatti akka inni argatu godhamee jira jechuudha. Kun ijaarsi piroojeektoota kanaa tokko qaqqabummaa tajaajila fayyaan fooyyessaa, lammaffaan immoo walgitinsa tajaajilaa fi qulqullina tajaajila fayyaas kan fooyyessu ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Egaa inni biraan akka waliigalaatti biiroon keenya bara darbe milkeesse keessaa kenna tajaajila fayyaa keessatti akka rakkoo guddaatti kan ka'aa jiru rakkoo dhiyeessiiti. Dhiyeessii wajjiniin wal qabatee baajata mootummaa naannootiin bilook giraantiidhaan yookaan immoo RDF kan jennu kun aanaalee irratti gadi bu'ee bittaa qorichaa 333 buufata fayyaa tokkoon kan qabamu akkuma jirutti ta'e dabalataan mana qorichaa hawaasaa gara 144 haaraa ijaaruudhaan waliigala 400 uwwisa isaa gara 497 ga'uun danda'amee jira jechuudhaan. Kunis gama tokkoon miseensa inshuraansii fayyaa bal'inaan horataa jirru rakkoo dhiyeessii qorichaa wajjiniin komii adda addaa yeroo adda addaatti ka'aa jiru kana xiqqeessuudhaaf gahee guddaa kan qabu ta'uusaa akkasumas immoo uwwisa qorichaa barbaachisoo ta'anii dabaluu keessattis gahee kan qabu ta'uu fi qulqullina tajaajilaa fooyyessuu irrattis bu'aa guddaa kan qabu ta'uusaa argisiisa jechuudha. Inni biraan bara darbe keessatti keessumaa baajata mootummaa naannoo Oromiyaa qabu duwwaadhaan hojii fayyaa hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf qooda fudhattoota adda addaa wajjiniin akkasumas immoo hirmaannaa hawaasaa fi inni ijoo adda addaa moobilaas gochuudhaan riisoorsii baay'ee walitti qabuun danda'amee jiran. Keessumaa kenna tajaajila lammummaa jedhamee bara darbe kana keessa maallaqaan yeroo shallagamu gara biliyoona 10.5 kan ta'u walitti qabuudhaan keessumaa hanqina baajetaa gama mootummaatiin jiru cufuudhaan tajaajilli fayyaa karaa guutuu ta'een akka inni kennamu gochuu keessatti gahee inni qabu guddaa ta'uusaa akka agarsiistutti kaasuun hin danda'ama jechuudha. Garbiraan keessumaa bara darbe keessatti waggoottan 15 dhufanii fi sagantaan paakeejii eksteenshinii fayyaa keenyaa akkamitti hoogganamuu qaba kan jedhu roodmaappii waggaa 15 qophaa'ee jiran. Roodmaappii qophaa'e kana keessumaa kellaawwan fayyaa keenya iddoo sadiitti qoodamanii jiru jechuudha. Tokko kellaawwan fayyaa waliigalaa kan jedhan gara 786 kan ta'an hin qabnaani. Kanarraa kan darbe kellaawwan fayyaa immoo bu'uuraa kan jennu yookaan immoo beezii kan jennu akkasumas immoo merjidii yookaan walitti kan makaman keessumaa buufataalee fayyaatti dhiyoo kan jiran kellaawwan fayyaa buufata fayyaa jalatti akka hammataman hojjettoota eksteenshinii fayyaa kellaa fayyaa sana jala jiran buufata fayyaa keessaa iddoon kennamee fi tajaajila akka kennan gochuudhaan naannoo keenya keessatti kellaawwan fayyaa 6,735 qabnu iddoo sadiitti qooduudhaan tajaajilli akka kennan godhamaa jira jechuudha. Bara darbe keessatti kellaawwan fayyaa waliigalaa jennu kana 200 ijaaruuf karoorfannee 166 hojjechuudhaan tajaajilaaf akka isaan ga'an goonee jirra jechuudha. Bara kanas itti daballee hojjechuudha kan qabanne akka jirutti ta'e waggoottan itti aanan kana keessatti kellaawwan fayyaa waliigalaa kun tajaajila isaan kennan tokko kan duraan irra jijjiiramee jirani iskooppiin tajaajila isaan kennanii akkasumas immoo bal'inni tajaajila isaa dabalee jira jechuudha. Ogeessa kan akka deessistuu kan akka qondaala fayyaa neersii dabalatee kellaawwan fayyaa waliigalaa kana keessatti gadi bu'uudhaan tajaajila wallaansaa tajaajila ittisaa fi tajaajila bayyaannachiisaa akka kennaniif godhamee jira jechuudhaan. Inni biraan hojiin guddaan hojjetame bara darbe keessatti keessumaa hirmaannaa hawaasa keenyaatiin keessumaa tajaajila fayyaa kennuu keessatti gahee olaanaa kan qabu faayinaansii fayyaa walitti qabuudha jechuudha. Tajaajilli fayyaa kennamu qaalaa'edha. Haala gabaa addunyaa hojii wal qabatee haala qaala'insa jireenyaa hojii wal qabatee yeroo ammaa kana seektira kana keessatti maallaqi guddaan kan barbaachisu ta'uusaa hubachuudhaan biiroon fayyaa maallaqa maddoota adda addaarraa walitti qabuudhaan meeshaalee yaalaa akkasumas immoo dhiyeessiiwwan adda addaa fooyyessuudhaaf hojii hojjetaa tureera. Inni guddaanii fi inni murteessaan keessumaa tajaajilli fayyaa qaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuu keessatti wabii uummata keenyaa dhadhamee kan yaadamu keessaa tokko inshuraansii fayyaadha. Inshuraansii fayyaadhaan bara darbe uummata miliyoona 28.4 ta'u fayyadamaa gochuun danda'ameera jechuudha. Kanaanis qarshii gara biliyoona 5tti lakka dhiyaatu walitti qabuun danda'amee jira jechuudha. Kun akka waliigalaatti tokkoon hawaasi keenya yaaddoo malee baasii tokko utuu yaaddayin yeroo dhibametti gara tajaajila fayyaa dhaqee akka inni argatu kan godhu ta'uusaa gama biraatiin immoo dhaabbileen fayyaa keenya tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf rakkoo dhiyeessii jirus hiikuudhaa fi
maallaqa inshuraansii irraa argamuun qulqullina tajaajilaa fooyyessuu keessattis gahee lama qabachuudha. Hawaasi gama tokkoon yaaddoo malee tajaajila akka argatu, dhaabbileen fayyaa keenyas yaaddoo malee meeshaa barbaachisu, qoricha barbaachisu yeroodhaan bituudhaan hawaasaaf tajaajila kennuudhaaf bu'aa gama lameedhaanuu inni qabu guddaa waan ta'eef irratti hojjechuudhaan bu'aan argame akka fakkeenya tokkootti kaasuun hin danda'ama jechuudha. Akka waliigalaatti egaa ijaarsa dhaabbilee fayyaa dabalatee inisheetivoota ani sila kaase kenna tajaajilaas haa ta'u, ijaarsa kellaa fayyaas haa ta'u, akka waliigalaatti hojjechuu keenyaan fayyadamummaan hawaasaa hammam dabale kan jedhu dhumarratti tajaajila deddeebanii yaaluu yookaan immoo OPD per capita kan jennu kun uummata miliyoona 79 kan ta'u yeroo jalqabaaf seenaa seektara keenyaa keessatti uummati miliyoona 79 ta'u dhaabbata fayyaa yeroo jalqabaaf dhufee yaalamuun isa guddaa ta'uusaa namatti agarsiisa jechuudha. Bara darbe gara miliyoona 58dha kan ture bara kana gara miliyoona 20 oliin dabaluudhaan miliyoonni 79 kan ta'u hawaasi keenya sadarkaa adda addaa dhaabbilee fayyaa qabnu sadarkaa adda addaatti tajaajila argachuu danda'eera jechuudha. Kun kan agarsiisu hojiin keenya amman bu'a qabeessa ta'uusaa fi hawaasi keenya fayyadamummaa isaa mirkaneessaa akka jiru kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaanis akka biiroo keenyaatti inni guddaaniif inni akka milkaa'insa jennee kaafnu seektaroota naannoo keenya keessa jiran gara 53 keessaa biiroon fayyaa Oromiyaa hojiiwwan inisheetiivoota adda addaa, piroojeektoota adda addaa akkasumas immoo kenna tajaajila waliigalaatiin hojii hojjeteen madaalamee seektarri keenya sadarkaa naannootti tokkoffaa bahuun badhaasa guddaa argatee jira jechuudha. Kunis yeroo jalqabaatti seenaa keessatti biiroon fayyaa Oromiyaa sadarkaa kanatti dhufee kan badhaafame ta'uusaa gammachuu guddaan kan namatti dhaga'amuu fi hojii ittaanuuf kan nama onnachiisu ta'uusaa kaasuun barbaada jechuudha. Kun kan inni dhufee akkuma sila kaasaa ture hojjetaan keenya sadarkaadhaan jiru hojiin hojjeteen keessumaa ogeeyyiin keenya haala mijataa hin taane keessa ta'anii hojii isaan hojjetanii fi tattaaffii isaan godhaniin akkasumas immoo hooggansi sadarkaadhaan jiru hojii hojjetamu kana qindeessuudhaan, geggeessuudhaan, hoogganuudhaan bu'aan akka hin argamu gochuudhaan biiroon keenya sadarkaa tokkoffaa bahee pirezidaanshal awaardii kan jennu yookaan immoo badhaasa sadarkaa pirezidaantiitti kennamu tokkoffaa bahee fudhachuu danda'ameera jechuudha. Kun seektara keenyaa fi tarniingi pooyintii guddaadha jechuudha. Gama tokkoon itti quufinsa hawaasaa dabalaa jiraani gama biraatiin immoo fedhiin hawaasaas akkuma kana dabalaa jira jechuudha. Kana geggeessuu keessatti hojii ittaanuuf kan nu onnachiisuu fi ogeessa keenya sadarkaan jiru, hooggansa keenya sadarkaadhaan jiru kan kakaasu ta'uusaa beeknee bara ittaanu keessattis karoora qabannee karaa guutuu ta'een akka nu milkeessinuu fi humna kan nuuf ta'uusaa kaasuu barbaada jechuudha. Inni biraan dhumaan hojii gurguddaa bara darbe hojjetame keessaa kaasuu barbaadu akkuma hundumti keenya beeknu milkaa'insa argame kun callisee haala mijataa keessatti miti jechuudha. Weerarri bifa adda addaatiin keessumaa busaan haala hin beekamneen godinaaleen dhumaa keessatti bifa jechuu dandeenyuun bara darbe keessatti ka'ee uummata baay'ee irratti sababa dhibamaa ta'ee jira jechuudha. Naannoo keenya keessatti gara miliyoona 5 kan ta'u qorannoo geggeessine keessa gara miliyoona 2 olii kan ta'u hawaasi keenya dhibee busaatiif qabameesaa mirkaneeffannee jira jechuudha. Kana duwwaa miti koleeraa dabalatee, gifira dabalatee fi kanneen biroo dhukkuboota adda addaa naannoo keenya keessatti bifa weeraraatiin ka'uudhaan miidhaa adda addaatuun geessisiin to'achuudhaaf yaaliin godhamaa ture salphaa miti jechuudha. Hojii idilee gama tokkoon hojjechaa gama biraan immoo weerara bifa adda addaatiin kaane to'achuudhaan miidhaa hawaasarraan utuu isaan hin gahin qindoominaan hojjechuu keenyaan bu'aan argame kun akka milkaa'insa tokkotti bara darbe keessaa hojiiwwan hojjetaman kaasuun hin danda'ama jechuudha. Kana jedheen egaa milkaa'insa arganne kun akkuma kaasee bara dhufuuf kan nu kakaasu karoora keenya bifa addaatiin ilaallee bara dhufuuf immoo hawaasa keenya irra caala tajaajiluuf kan nu qopheessudha jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya bara dhufu inni caalaan tokko eeguu hawaasi keenya tajaajila fayyaa irratti qabu guutuudhaa fi karoora qaama hundaa hirmaachise keessumaa qooda fudhattoota keenya adda addaa deeggarsa godhan akkasumas immoo hojjetaa keenya sadarkaadhaan jiru caasaa keenya sadarkaadhaan jiruu fi qaamolee mootummaa as keessatti gahee qaban qindoominaan hojjennu waliin karoora waliinii qopheessinee jirraani karoora hirmaachisaa ta'ee fi qaamoleen adda addaa fedhiin isaanii keessatti ifee fi hawaasa keenya karaa guutuu ta'een tajaajila nu kennisiisuu danda'u qopheeffannee jirra jechuudha. Egaa karoorri keenya inni guddaan tokko galmi isaa inni guddaan tokko tajaajila fayyaa karaa guutuu ta'een kennu fayyaa hawaasa keenyaa fooyyessuudhaan. Fayyaa hawaasaa fooyyessuu yeroo jennu tokko qaqqabummaa tajaajila sadarkaa dhaabbilee fayyaa keenyaa hundaa keessatti karaa guutuu ta'een tajaajiloota murteessoo ta'an hawaasi keenya akka argatu gochuudhaan lammaffaan immoo itti fayyadamummaa hawaasa keenyaa dabaluudha jechuudha. Hawaasi keenya dhaabbata fayyaa waggaadhaan waggaatti dhufee tajaajila argatu dabalaa dhufeera. Bara kanas itti daballee tajaajila akka inni argatu gochuudhaa fi hawaasi keenya akka inni gara dhaabbata fayyaatti dhufuuf haala mijataa uumuun godhamuun barbaachisaadha jechuudha.
Inni biraan keessumaa immoo qaqqabummaa tajaajilaas qulqullinas dabaluu keessatti piroojeektoota adda addaa bara kana gara 700 ta'an qabannee jira jechuudha. Inni ijoo adda addaatiin waan waashiin wal qabatee gara piroojeektii 333 baajata mootummaatiin dhaabbilee fayyaa keenya keessumaa buufataalee fayyaa uummata baay'ee tajaajilanii fi giddugaleessa aanaa ta'an gara hospitaalatti guddisuuf gara hospitaalota 15 karoora kan qabannee jira jechuudha. Buufata fayyaa haaraa tokkoo fi ispeeshaalitii tokko qabannee jiraan gara naannootiin kan hojjetaman gara piroojeektii 18 sadarkaa godinaatti kan hojjetamu gara piroojeektii 50 piroojeektoota keessumaa kellaa fayyaa waliigalaa kan jennu gara 200 haaraa hojjechuudhaaf mana qorichaa hawaasaa gara 100 hojjechuudhaan keessumaa tajaajila fayyaa keenya mijataa gochuun qaqqabamaa gochuudhaan qulqullina isaa dabaluudhaaf piroojeektoota murteessoodhaan nu qabannee jirra jechuudhaan. Inni kun gama tokko itti quufinsa dabala qulqullina tajaajilaan fooyyessaanii gama biraatiin immoo itti fayyadama hawaasa keenyaas kan dabalu ta'uusaa fi irratti qindoomne hojjechuu kan nu gaafatu ta'uusaa kaasuu barbaada jechuudha. Garbiraan keessumaa ittisa dhukkubaa wajjinis wal qabatee akka karoora keenya xiyyeeffannoo tokkotti keessumaa balaa tasaa wal qabatee yeroo uumamutti hawaasa keenya irra dhiibbaa utuu hin geessisiin atattamaan to'achuudhaa fi hojii faana dha'iinsa dhibeewwanii karaa kanaan dura jalqabneen cimsuudhaan dhibeewwan bifa adda addaatiin mul'atan dafanii adda baasuudhaan isaaf immoo qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaan tarkaanfii miidhaatuun geggeessin akka fudhatamu gochuudhaa fi karoora keessatti qabannee jirra jechuudha. Inni biraan immoo dhibeewwan daddarboo ta'an kanaa fi galteewwan barbaachisoo ta'an qoricha ta'uu danda'a, humna namaa ta'uu danda'a, qophii barbaachisaa ta'e isaaf gochuufis karoora qabannee jirra jechuudha. Akka waliigalaatti dhibeewwan daddarboo ta'anii naannoo keenya keessatti tasammas nu duukaa jiran kan akka busaa dabalatee jiittaan kun keessumaa yeroo itti busaan dabalodhameeti kan yaadamu jechuudha. Fulbaanaa kaasee hanga muddeetti yeroo itti bal'inaan dhibeen kun ka'uudhamee yaadama waan ta'eef ammumarraa kaafnee karoora keenya keessatti kan qabanne kan hirmaannaa qaamolee adda addaa cimsuudhaan keessumaa hawaasi keenya itti fayyadama gobora bookee busaa ammas rabsamaa jiru dabalatee kan duraan rabsame dabalatee akkasumas immoo biifaa keemikaala naannoo bal'inaan dhibeen kun itti mul'atu geggeeffame dabalatee sirnaan itti fayyadamuudhaan dhibee kanarraa of ittisuu qabachuudha. Akka sektiraatti dhibee kana to'achuudhaan waan baay'ee hojjetaa jirani sektirri qofaasaa hojjechuudhaan bu'aa fiduu hin danda'u jechuudha. Hawaasi fayyaasaa oomishachuu qaba. Fayyaasaa itti oomishachuu keessatti immoo hojiiwwan murteessoo ta'an kan akka qulqullina naannoo bakka hormaata bookee busaa kana qulqulleessuu akkasumas immoo mallattoon dhibee kanaa yeroo irratti argamu dafee gara dhaabbata fayyaa dhaquudhaan akkuma sila kaase gobora kennameef karaa seera qabeessa ta'een daa'immaniif dubartoota ulfaaf dursa kennuudhaan itti fayyadamuudhaan dhibee kanarraa of ittisuudhaa fi biiroon kan qabate cinaatti hawaasi keenya akka nu deeggaru dhaamsa koo dabarsuu barbaada jechuudha. Garbiraan kan barattaanu kana keessatti xiyyeeffannoo qabanne keessaa kenna tajaajilaa hojii wal qabatee qorannoo akka biyyaatti geggeeffameen jijjiirame akka waliigalaatti haa jiraatu malee ammallee hawaasi keenya kenna tajaajilaa irratti komee qabachuudha. Komee tajaajilaa irratti hawaasi keenya qabu hiikuudhaaf karoora qabatamaa gochaan irratti hundaa'e qopheessinee jirra jechuudha. Keessumaa dhaabbilee fayyaa olaanoo hospitaalota waliigalaa dabalatee kan hospitaalota jalqabaa akkasumas immoo kompireensif kan jennu dabalatee hospitaala kana irratti hawaasi keenya tajaajila argachuuf dheebuu guddaa qabachuudha. Kanaaf hospitaaloti keenya tajaajila hawaasaa kennan kana karaa guutuu ta'een kennuudhaaf komee kanaan dura ka'e hiikuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Hawaasa naamusaan simachuudhaan akkasumas immoo hawaasa keenya karaa sirnaa keessummeessuudhaan dheebuu tajaajilaa inni qabu quubsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Bara haaraa kanatti miira haaraatiin, naamusa haaraatiin, kutannoo haaraatiin tajaajila hawaasa keenyaa kennuudhaaf ogeessiif hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Akka biirootti karoora kana irratti caasaa keenya sadarkaan jiru, hooggansa sadarkaan jiru wajjin mareen geggeessinaan maree sana bu'uura godhannee karoora gochaa qopheessine kana hojiitti hiikuudhaan komee jiru xiqqeessuun baay'ee xiyyeeffannoo kan itti kennine hojjennu ta'uusaa kaasuu barbaada jechuudha. Akka waliigalaatti dheebuu hawaasi keenya tajaajila fayyaa irratti qabu quubsuudhaaf qindoominni keessaa analaa akkasumas immoo caasaa keenyaa oliif gaditti cinaachattis akka waliigalaatti qindoominni baay'ee murteessaadha jechuudha. Waggoottan darban milkaa'insa arganne manaajimentiin biiroo wal dhaga'ee waan hojjeteef akkasumas immoo caasaan keenya sadarkaan jiru kan biiroon jedhu fudhatee waan hojjeteef akkasuma hawaasi keenya qooda fudhattooti nu wajjinaa dhaabbatanii waan nu deeggaranii fi milkaa'insa arganne jechuudha. Milkaa'insa kana itti fufsiisuudhaa fi akkasumas immoo karoora hiixataa qabanne kana milkeessuudhaa fi ammallee taanaan qindoominni baay'ee murteessaadha jechuudha. Hawaasa keenya keessumaa fayyaan hundee waan hundumaati.
karoora badhaadhinaa hunda galeessa ta'e biyyi keenya qabatte milkeessuu keessatti hawaasi fayyaa qabeessi yoo jiraate oomishuu keessattis haa ta'u barachuu keessatti daldaluu keessatti gahee inni qabu guddaa waan ta'eef seektarri keenya guddina waliigalaa biyyi keenya qabatte milkeessuu keessatti gahee inni qabu guddaa ta'uusaa beekne namni hundumtuu as keessatti gahee isarraa eegamu akka inni ba'u dhaamsa koo dabarsaa. Waggaan haaraan yookaan barri haaraa kun bara milkaa'inaa bara gammachuu akkasumas immoo hojii milkaa'insaan jalqabne bara itti fufsiifne amma seektarri keenya maqaa gaarii badhaasa gaarii argatu akka inni itti nuuf ta'u hawwaa ayyaana gaarii akka nuuf ta'u asumaan dhaamsa koo hawwii koo dabarsaa bara nagaa bara gammachuu bara milkii bara quufaa akka inni nuuf ta'u dhaamsa koo dabarsaa galatooma.